Kana badhaate maa ta'ee jirte biratti hin deemne. Yaa akki hambiru jiru Yaa Rabbi yaa Ijoolleen yemee afarsa. ijoolleen isa kutamee ijoolleen amma ijoollee argan si bakkara taatitti deebi. Wayarra musiibaan na buuteen duraan isin himee barjara kana laalan. Yaa boo duraan yaadne asuma akka nu godhe yaa boo. Wayyaa Rabbi. Aboo nuti hin booyiniiti yaa akki faala jiru haala halluu amma ni booyee. Awwaasii kana godhe jara kana siitutti naga jara kana akka ta'e godhe intala Jara waan akkana godhe argan xiyyaafoo qilleensuu fudhadhee. Ati eessa jirte Kasiin addeen ijoollee barbaaddadha. amma mee bishaan matara naa dhaqi wayi fuula kunuun odii daga bichaa dhiibaa maal kana taate. Aboo hanga bahee yaaqi. Addeen ijoollee xiyya barbaadda. Ijoollee maal barbaadde Ijoollee maal barbaadde? ijoollee maal barbaadde yabbalee jiti yaa gurbaa kottu na wachi qabi abo. Akki qabee. Yaa Rabbi eegoo maanta waan maadda bee abo xiqqishillee jettu na eessa jirta gurbatti sii kana bare. Yaa aboo hanga bahee yaaqi. Allah mee telefoon riyaa. Amma mataa. Alo, Muhammad. Muhammad. Natti kottu dafi. Natti kottu. Abo, natti kottu. Mataa ol qabuun danda'u. Natti kottu asitti natti seenan. Anaaf irraa quban qabne naa keessa jirtu. Ana taa'umatti jiru kana seenanii mataan kun guutuun naa waliin qabu mataa kanatti na facaaftee kutte. Amma tattafee natti kottu. Waan akkamittiin mataa ol qabadhaa. La ilaha illallah. Kimi maal taatoo? Way mataa kana na hidhi waan takka barbaade. Maal lafa jiru? La ilaha. Mama Mee qoon jarki mataan gubbaan dhaabbatu. Natti jabeessi. Allah. Maaluma akkanatu goote tafu. Usi ijoolleen xiyya isa jirti. Ijoollee xiyya laali. Ijoollee xiyya laali. Eessa jirtu ijoollee noo? Ijoollee xiyya laali. Ijoollee ciciisu jiran kachi duuba laali. Ijoollee ci duubatti hin dhaabsisan. Hin jiran? Maa taphattaa? Wallaahi hin jiran. Garam gootu ijoollee hoo? Haa? Hin agarreeti tun? Maama maa taphatta kayyina? Allah akkamittiin ol ka'e ijoollee xiyya barbaaddadha. Maama keessattuu bana laali ol ka'e. Oo ijoollee maaltu jiru ijoollee hin jirtu? Allah. Haba kookaan isaa irrallee dubatutti hin jiran kan Waytu be eessa kutan ijoolleen? Eessa kutte ijoolleen? Dura si bira hin jiranii? Eessa kutan jirtu na biraa? Lamee qofa farsa bilbillu? Allatti bilbiltuus. Akkamittiin ol ka'ee dhaabbadha amma ol ka'ee dhaabbachuun. Mee qofa maal ol kaatamii barjuu hin qabdu? Ol ka'ee dhaabbachuun bartana guutuu waliin nan jirtu. Mee ijoollee isatti hin barbaada. Akkuma itti haakima si geessullee hin qabu kunoo jarri kanaa as jiraniiti ofiitti fu'anii Tiyyaafu lubbutti baay'atanii barduras dhufuuf hin deemu si anaa sirratti bilbiluuf deemu argitee bira siin irratti jette iddoon bara irratti bilbilte. Amma itti dawwala namicha kana ijoollee naa barbaadu. Namicha kana dawwala farsa dawwali. Maama kan ijoollee xiyya naa barbaadu. Ijoolleen asirratti himiidhis ijoollee orma sirraa Akkamittiin ol seera kaa'ame? fuudheti ijoolleen gara biratti himi. Mee maal ol ka'ee lafaan da'amee akkamittiin ol ka'a? Eessa ol kaatu ijoolleen maal taatu orma si barbaadu jiru fuudhe. Haakimallee gara si geessuun qabu kun as jala jiranii barbaadu jiran ati bilbilteen jennaan malee an dhufu iyyuu barbaade tiyyumaafu. Duba amma akkamittiin ol ka'ee ijoollee tana barbaadu. Ijoollee maal barbaadu ijoollee orma barbaadu fuudhe orma si seenee akkanas godhee fuudhe ijoollee garam dhayti. Usi namni na seena san eenyu? Beekoo isa bilbila. Namni na seena san eenyu? Yoo kunillee telefoon isaa cufaa. Alla moo isumaa fuudhe ijoollee? Moo farsaa fuudhe? Mee gaafannaa koo egaa farsa seenee akkanas godhaa. Ani matti hin beekana madalaatti namni sanii addanaan baane makaa mataa waliin na laaqamee jira. Naa barbaadu. Aboo ijoollee nyaimee ijoollee namaa taatu jaati. Naa ka'ee barbaadu. Laa taa ijoollee maal barbaadda miti. Alla akkamittiin Dabaluu jiru ijoollee barbaadda. Maal dawaa teessee of harkaan qabdu ati.
Allah dawaan agarree dawaan quba qabaasa taa'utti hin jira waanuma mataa akkanachi garagalee dhuma banamtee nama siinatti ol seeneen Abboota illee hin beektu. siinatti ol seeneen jettana jimmiina dhukkubu jira qaama kana cufaa. Aboo hakimallee si geessuudhaaf jarras naannoo kana marsanii nuti yaafuu lubbutti harkaa baheeti. Yoo dawwaitu ijoollee jettee yaa. Yaa Rabbi akkuma godhamee qootti bilbilaa gurbatti. Bishaan. Maamat. Ijoolleen diimee. Ijoollee dhuguruun dhayitu dhaabbadhu mee? Yeetifuu dawwaitu ijoollee nama jiru ijoollee barbaadatu ijoollee eessa dhayi? Ijoollee. Aboo akkamuma godhaa fi kanallee tilifoonni cufaadha gurbaan risaalaa yoo bira geettee as deebis. Mee qooyi bilbilee. Aboo afarsa dafii kottu mee kiimee dawwaita akkatti ciisu jirti dafii. Dafii dubbiin ta durii gargaraamee dafii kottu asumatti argitaa dafime. Yaa aboo daddafii haa kiyye ati waa cibtee waan takka illee hin beektu daddafi naman. Yaa akii dafii harka dawwaita akkatti addatee jiraatu harka dawwaite daddafime. Ammallee akka dhiyoo jedhee ofirraa lallaala wanti jedhatummaan uummanni naannoo kana jira dafi. Dafeeya. Dafi nama. Rabbi akkuma godhee abuu waan sehaa amma yoo gadi hin baane illee tabiraatu nutti dabalamaati si geessu illee kiime. Lubbuun keessa jirti dhiiroo. Aboo lafne wallaa illaa illa. Maali dhiiroo barammaan akkana. Buuti yaadu bahee dhufeeti. Mee Hussein yoo? Si muka biraatu. Hussein taa'e. Aboo maali? Maal obboleettii tiyya? Rabbi baasee yaa akiibe. Laa ilaaha illallah obboleettii tiyya maqaa isa jirtu. Deeboo obboleettii taatillee tokko fa'a walumaa karaa kana banee akkana goosee tokko si. Amma kam goonaa yaa kottume? Aboon irraa siitu kana godhe obboleettii. Siitu akkas godhe ani akkas godhe saa ati anuma dandeettu. Kana godhatti maata isa jirta biratti hin diimne. Yaa akiyaan bira jiru ani keessa gabbaa'e. Yaa Rabbi kiyyee. Ijoolleen diimee afarsaa. Ijoolleen isa kutamee ijoolleen Amma ijoollee argaan si akkana taatitti deebi'e. Wayarra musiibaan na buuteen duraan isinii mee barjara kana laalan. Yaa boo duraan yaaboo. Wayyaa Rabbi. Aboo nuti booyiniiti yaa kifala jiru haala halluu amma. Ni booyee. Awwaasii kana godhe jara kana siitutti naga jara kana akka ta'e godhe intala Jara waan akkana godhe argaan xiyyaaf qilleensuu fudhadhee. Ati eessa jirte Ijoollee barbaadadha. Amma mee bishaan matara naa dhaqi wayi fuula kunuunoo dhiidha bichaa dhiidha maal kana godhe Waan sun beena yoo gadi hin baane ofiitu uummanni naannoo kana martee jira laal. Humna Awwa caalaatti afaan dhabbantee awwa caalaa kun akkana si godhe dhiiroo caala moo eenyu diinni keenya jiru malamee. Aboo nama akkana godhe hin beene caalaa taati maalii taati. Maaltu kan si godhe kamiya? Idubbataa sanuu. Ijoollee na barbaade. Ijoolleen oomee eessa jirti maamad? Ijoollee arge ijoollee agarre yaati. Ati eessa jirta kun jara kana haasawaan isin dubbadhu kun jarri kun akkana isin godhe. Ani abbonaan nama kana lallaala jedhee ati isin jirtuumi gabbaye. Tiyyaafu an beekadhu kaa lubbuun asitti deebi. Abboon gabbaye yaati. Andiimin ijoollee tiyya barbaade. Ijoollee maal barbaaddetaa muka Ijoollee maal barbaadde? ijoollee maal barbaaddetaa? Yabaleetii tiyyaa gurbaa kottu na wachi qabi yaaboo. Aki qabee. Yaa Rabbi eegoo maanta waan maadda beeyaa xiqqishillee jettuun eessa jirta gurbatti sii kana godhe. Yaa abboon gabbaye yaani. Awwa gurbaa mamad maaltu kana godhe ati eessa jirta? Yaa abboon nama akkana godhe agarreeti. Amma falli jiru argiteemi. Isii tana. Maal akka goonu. Amma akkaan keessaa qabe. Haati maka maal geessita alli marfamee jira. Alli marfamee jira gara miidh deemtaa. Akkaan keessaa qabe. Waan biraatti deemtaa illee itti dabalamuuf. Akkamittiin dabalama haa dabalamu jiru naani. Laa haati mamma hin geessine. Amma kanaan hin qabin gaatis. Alli hidha. Osoo waan akkana isii wallaanadheetiin waan akkana godheef isii. Wallaana juusin ordinee bara. Deebi'a Alli hidha alaala hin danda'amu. Maal toleedhe? Ala Askaraa jira. askara jira. Askara akkana godhe. Askari kamaal yaadu warra barbaadu jiruti. Ani akka mataa keessatti dirqama markaamee isin jira bara. Eenyu harkaamee nama dheedhe. Caala fi obboleettii harka. Dirqii bayanu. Caalaa fi obboleettii kana godhe mana kanatti. Maal jara taatee beekaan. Amma nama kana isii godhan beeku tiyya baanaa bara. Kasi godhan ati. Jalli naannoo kana jira ofii kiyyaafuu dhufuun barbaanne har'a. Hawala wala quwwata musiibaan nabbuut. Ati dhiiroo isa keessa dibba isin to'asii isa keessa osoo to'asii isa keessa kana. Kana bara dawaa bakka keetti hin beeknan dawaa mana keessa jirtiiti mala irraanfachuun mala. Amma dawwaa jaati koo fayyadamu. Tanutu kasi bara harkina isin akka bara argutu dhabdee kana walleen jabeessitee osoo ofirraa keessa taa'u jirtu wallee duuba dhufanii dhiiroo akkam. Beekaa mana keessa jirtii misii ofirraa bu'aa qabne dha'uu malaka.
Ajaa'iba! Kanama Amma dhiiga- ka'e geessina. Haakimni geessu Kuna dhiini fuula si hunda balleesse. Gadhaabbadhu haaki. Amma fuula kana irraan dhiqama dhiiroo akkatti mootummaa geessa. Akkamitti irraa dhiitu? Irraa dhiguun ta'umi. Hmm. Ragaadhaami. Haakima geessinaati adi qoqqoo himee haalli ala lallaallee. Haalli booda- maala lallaan. Huh? Amma na duraa eegmee naa Yaa barbaadu. fi Qarraan qabala biikoo baleetii jaarraan qabala. Laa laa laa. Isii akkana jirtan biraa deemnee taa'ammallee. Waliin haacisanii waliin Hamma haakima akkana dhaqanii. godhe kunuuf. Waliin haakima dhaqanii hin jedhan. Qabinii dura. Waliin haakima dhaqanii. Aboo gattaa'e eessa eessanii miti. Laa isii akkana jirtan haga bayyana. Akkamitti kana godhan boo baleetii osoo na jiru. Aboo gadhaabbadhu. Akkamittiin dhaabbadhu. Gadhaabbadhu isii haati qoo afuur qillee afuur keessa deemu. Inda qabuu irraa hin qabalaa irraa. Caalaa fi ramsi. Bakka jiran beekta. Isin maal haa argite siyuu kan irraa qabalu uumaan tan. Kami? Obboleettiitu kana godhee miiree qaama. Obboleettii kam taate? Maal jettanii obboleettii caalaa. Haati qoo bayyinattu yookaan. Isaatu saari'amii isaan waliin biraan jiru. Isaatu saari'amii. Naannoo kana bara gara sin fiine gara mana gara bira fiigee dhufu jira. Aboo wayaa ammaan isin jechaa ture irra amma isin gaa'ee rukkubaan dhageessu miti. Ammaan isin jechaa ture intaltuun hamtuudhaa silaa isin mana galtee duutuu isin harkuu nama irraan taasisti kana godhe caalattiin deebi'aa jira santiin deebi'aa jettee intala sana jeesu na dhorkite. Amma bara abbaa kana Arraan tana. dhageeffadhu. Waa Isaan abbaa kana isaantu saari'ee miti. Isaan tokko saari'ee miti. Isaanuma kaa isii kana godhee irra sii dabala janii kana. Jajjara kana kana dhufanii yookaan. Amma ijoollee eenyu fuudhe isaan malee ijoollee eenyu fuudhe isaan malee. Ijoollee abbaa fuudhee beekna ijoollee isiyyuu akkatti itti dhufee kunuun. Eegaa du'aati nan didinna mormirlee maana mormita bakka kana isaanii. Sana masuuta laallati. Akkamitti suuta laalla? Akkamitti suuta laalla? Isii sana agartee diqqashoo. Waliin haacisanii isii tana tan hundaa akka kan hundaa tan mudu jirtu isiidha. Nee dhaabbadhu jarjarri bara waan fidu waa balleessa. Atarrallee dhaabbadhu namaan jettaa. Amma laal jarjara kana ka duraayyuu waan kana fi wanti jedhaa jiru. Atarrallee dhaabbadhu namaan jettaa. Dhaabbadhu Akkamittiin dhaabbadhu? akka itti dhaabbattu. Ayyee. Isii sana xiqqoo afurii keessa deebi'u. Gaafa si lubbuun kuttee gaafa lubbuun kuttee akka dhaabbadhu namaan jettaa. Gaafa si lubbuun kuttee maala kanaan. Aboo haa xiqqoo afurii keessa deebi'uuti. Haala kana ofirraa lallaallee erga haakima geessinee booda wanni silaa wanti jettu akkuma duraa mallee sitti hima dhaabbadhu.